يا بكركم توكم كلني توم كل هر جزء بائرة للدبار تبر مؤخرا دعات ما جتبر كل هر بانتم كلني توم بان كولاني أيه كولاني بان أيه كلني بانتا كلني كنا ما تكاتي أمتا خن مال كبتي مال فبان سلابو لكن فتح يا جماعة كلنا ceki jechuun kanuma bara asumarraa jalqaba mana jaartii utuu jaarsitti himu sadii afur irra deebitee si gaafatti duuba amma dhageettu bara miila lafu maal isin jedhe ayyee ana namni tilli kun guutumee nama dhibbaa kana gorsa fidatte gorsaan godhaaf moo haasoo baantamoo maal baantanaa himi attanaa baas mataa keetiin maal jettaa naan jetteemi maal jette kulle akka mataa keetii yaada kam qabdaa naan jetteemu maal ibsattaa naan jetteessa ergaanatiin dabarsituu maal ummata kan faatu sheetan kuma baay'ina warra inni gara jiru kunniin guutuu dhibba keessa ana paasentii 90 way shamara noordofa biyya kana keessatti wallahi dhiira fooloo yoo godhu dubartii qofa jara an maaliif bizinesa kootii waan ta'eef amma tajaajila qabdee tajaajila qabne illee wanni ati dabarsituu mee maali gisee amma Maammadoon maaliif fuudhanii kennuuta maaliif sodaatee akkanatti itti Maammadoon cekkecheki maaliif kaan jala argite waan taate dubartootaaf hin dabarsa dubartootaami dubartoota warra biyya arabaa yaa arabaa garuu ciqamamochee dhageeffadhaa warra biyya arabaa warra qaqqaalii warra jajjabaa warra obsa qabu gargaarsuudhaaf waa hedduu godhuudhaaf haadha isaa gargaaruuf maatii isaa gargaaruuf akkasumatti jaarsa isaa gargaaruuf isiin guyyaa takka rahaan godhattee hin ciisne waa hedduu takka bu'aa bahee hedduu keessa dabartii dhalaan biyya arabaa hedduu takkaan kabaja hedduu takkaan jaalladha hedduu takkaan if caalaa yaadaa fi biyyi arabaa maal akka taate anaaf beekaa dhaqee waan hin beekuuf jechuudha saniif warra biyya arabaa wanni isin gorsu yeroo hedduu isiniin gorsaasi isinitti himeetiin jiraasi wanni isin gorsu akka inni jeetti takkaffaa gizee biyya namaa keessa jirtu if hin dagatin akka feete ta'e amata dhibbaa miti amata hanqa feete jiraadhu amata takka baatii lama jiraadhu biyya namaa tadhee ibsan keessatti if hin irraanfatin if hin dagatin warra biyya arabaatiin baana jechuun if dagachuu hin qabdu maaltu na duuba jira eessa akka dhuftee fi eessarraa akka hafte yaadachuu qabde yeroo hedduu isiniif galaami saniifu wanniin isin hin jiru waan dalagattan dhiqqoo guutuu qabdan guutuunfadhaa warra biyya arabaa warra suudii warra dubaay warra qatar warra joordaan jechuudha keessaafuu dhalaan suudii miilli takka suudii keessa jiraattee miilli takka finfinnee keessa jirta takkittii tana beekuu qabda rahaan riyaad sinatiin arra namuu nan gaafatu fedhettiin rahaa godhaa akkaan fedhettiin nyaaddaa akkaan fedhettiin dhugaa akkaan fedhettiin jiraadhaa jettee if dagattee guyyaa qabamtee gabbuutu huccuu takkitti warra kee bira dhaytu kophee miilaa ta warra kee bira goontee hin qabdu jechuudha. Saniifuu warra biyya arabaa hin shawwatamin ammas takkaffaa wanni isin hin shawwatamne. Akkaawuntii warra kee ni qaba warra keetiin akkaawuntii irratti hin ergatin namaan qabeettee fira keetirra maallaqa dalagatti hin ergatin. Wanti harka namaa harkatuma yoo faadhabaa jette Oromoon isiniif galaanne nama takka namaniin kiisha kee waan hin ta'in harka kee kana gubbaa waan jiru qofa amani lubbuu teetu akka jaba amanu yeroo ammaantana isinii galaame saniif awwal shamarran biyya arabaa wanniin dhaamuuf dalagaddaa maallaqa keessa walirra kaaddaa waan dalagattan ifirra jabeeffadhaa mudhii teessan irratti hidhadhaa wayii godhadhaa dabdanii maallaqa bika keessan dabdanii akkaawuntii namarra naqattan dabdanii abaluu ni amannaa abaluu irratti naqanne akkaawuntii abaluu gizee biyya bu'uun kannan jettan no hin ta'u maaliif jennaan dahaba itti bitadhu dahaba gurra kee itti bitadhu dahaba harkaa kee itti bitadhu Ulle amma asirratti waa siin jedha anama kun faaxeen takka beektaa biyya taa'ee faa ka biyya janaa janatti fakki beektaa asteettee asin jedha garuu ni kaa walirraan qaban isin gale. Asteettee asii waan dalatti saratti ergattee kiyyaa achiin xaragee gaafran silkii kilookee asteettee mana madaamii keessa taphuutti illee baay'ee jira asii gale.
Nimbe hedduu jiran illee warra hedduu isaan nama akka gaafa dolbee irraan haasa'u hojii hedduu jiru nimbe irraan haasa'u footoota namatti ansii maallaqa kan na nyaatee dachii hojii bitannee makiinaa hojii bitannee nama footoo isaan bee nama suuraa isaan bee nama kararraa deemu akkanuma janajjanee inni na janajjanee sa'a 24 akkanuma na janajjanee dalagaa akkanumatti dalagaan adda been Itoophiyaa jira dalagaan qabu amma nama daabee keessa ol bu'ee gabbu'ee gidaara nama massee shinti beetii uummataa dhiqee fideeti inni amata guutuu waan hin dalageessan ciisee nyaataa jechuu bakka duulaata. Ciisee nyaata keessa san isiin if yaadachuu qabdi. Siif galaami. Eessarraa akka kaateef yaadachuu qabdi. Yoomiyyuu taanaan siin jeebar wanti harka namaa harkatuma yoo haadha. Haadha ta'e abbaa ta'e karraa dhalattee yeroo ammaan tanaa keessatti amantee reefi. Sagaleen hin jiru kuulle sirra bilbilame. Fadulaal si harkaa ishee keessaa haabatu si galee osoo si harka jiru haabatu. Sheenaa jechuun yoo ammoo osoo harka keessan osoo hin jirre badee yoo ammoo warra ta'e dalaydee ati amma meeqa guutuu miliyoon 2 qabdu miliyoon 3 qabdu jettee amma tokko meeqa guutuu dalaydee dhuftaa yoo isaan si jalaa nyaatan yoo isaan waan takkatti godhan ati wayii itti godhadhettee dhuftee garuu gaafa ni sheenuyte jechuudha. Maaliif akkas godhettee warra ta'e kana baarti hanga jibbitee warra ta'e adda muramtee haadhaa fi abbaa ta'e jibbituu san taatu. Maaliif san hundi barbaachise? Duraanuma waan ka'e qabattee jabeeffachuudha. Sinii galee akkasii. Warra madaamii warra biyya Arabaa jechuudha. Yaa dhugaadha wallahi beekta maaliif seeta kuulli an waan akkana kana yeroo baay'ee nan gorsaani. Aadaa abbaa ofiillee yaa'u laazima dagachuu miti garuu dhibba keessaa parsentii 5 yookaan parsentii 25 haadha ofii dagachuun hin danda'amu. Haadha ofii wanni haadha ofii nama namni haadha caalaa jaalatu hin jiru. Amma dura yuutuub irra ilaaltullee hin beeku. Yuutuub irratti yoo ilaaltee jiraatti haadhatii yaaf jeetiin gale biyya hambaarraa. Haadhatii yaaf jeetiin biyya ormaarraa kaniin ittiin qophaa'in kaniin arraan gala boruun gala jee ittiin jiraatan jechuudha. Ummaanti akkanan dhukkubaa jiran akkasitti eegalu. Waan hin galeef illee ni beeku warra sooshaal miidiyaa. Ummaatii eenyummaanuu qixxeessu ija kiyyatuun jechuudha. Yoo isiin hin jiraattu naan jaan kan hin jiraatu natti hin fakkaatu. Garuu haadhatii akka nama tokko niin gargaaraan waan isiif ta'uu qabu niin kennaaf malee irra hin taa'edhu. Booda haadhatii jetanii hin jaalladhu foon kiyyaan jibba. Sii galee maallaqni hundiina wal si jibbisiisa wal si hammeessa. Siif galaan akka obboleeyyanii hunda akka diinaa walii saabbadhuu akka alagaa walii saabbadhuu takkaa jira. Siif galaan saniin jeemanii haadha keetiif maallaqa abbaa keetiif maallaqa argee warra kee yaadatiin hin jenne. Garuu akka nama tokkotti ergiif isaan waan ergamuufi qabu ergiif. Garuu waan kee nama tokkotti hin amanin mudhii keetitti hidhadhu irra guutuunfadhu waan biroo erabde dahaba bitadhu waan feetu bitadhu bizee biyya galtee ni gurguratta kufaan jee maaliif jennaan warqii ifa bittee okee barin dabalan jedhe warqii ifa bittee okaatti dabala yoo barbaadde nama amantuu maali yoo itti ilaal lafuma kaarima 200 takka bittee okee itti bar haga gaafa siin bara biyya galtuutiin lafti sun hin dabaltiifi bara. Birriin illee taa'urra waan ta'uu bittee yoo kaatti irra dabalaa. Amma hundi isaanii ijoollee biyya Arabaan bunni teennaa yoo xiqqaate yaa'u lafuma caraqaa kaartaa pilaanii keessa hin jirre 300,000 400,000 san bittee yoo kaayatte isiin waggaa lamadhaa yoo galtee gaafa gurguratte 800,000 yookaan miliyoona takka gurgurachuu dandeetti. Sii galaa miti? Akka lafaati jecha akka wasaanyi lafaatiin akka naannotiin jechuudha. Amma shaashamannetti lafti amma gara keenya shaashamannetti lafti guddiidha sii galee. Kaartaa pilaanii lafa naannoo kaartaa jala jiru fudhattee bitattee 600,000 700,000 bitteena ji'a 6 yookaan ji'a 3 waggaa takka booda miliyoona wayii lafti sun akka naannoo keenyaatti jechuudha. Kanaaf sanniin humna isaaniiti waan madaalamaan wanni humna isaaniiti waan akkasii san yoo bitatanii lafa kaa'atanii bara biyya gargar gurguratanii yoo jaarsoyee argatan shabbi godhaniituma yookaan achumarra mana ijaaratanii jaarsuma waliin jiraatan. Akkasuma akka. Laa akkami beeku
Eenyu maqaan kee maqaan beeku bara. Amaan kaargoo naan jedhani. Dubaay keessatti. Amaan kaargoo dhageeffadhu amaan kaargoo waan takkaa jira laappika kana keessatti. Ilmi namaa yeroo ammaan tanaa waliif yaaduu dhiise. Walirra wal nyaachuu malee waliif yaaduu ni dhiise. Siif galaami. Gaayisitaaf tolchaa. Isin obboleettii xiyyaa inni obboleessa xiyyaa. Inni obboleessa xiyyaa isin obboleettii xiyyaa inni fira xiyyaa inni nama xiyyaa inni kunni dhukkubsataanii quuqamaa waan jaamusan ni dhiisan. Sii galee. Sirri. Saniifuu ilmi namaa tokko jechuudha kan lubbuun jiru kan walitti haajamu tokko jechuudha. Waan fadee yoo ta'e waliif quuqama waliif xiqqishoo akkam jeesiif rifaatuu waan jaamtu qabate rifaatuu xiqqishoo waliif qabaatee bootaa walii qabaate waliif dhufachaa deema jechuudha. Garuu ilmi namaa dhaloonni ammaan tanaa waliif rifatu, wal nyaachuu, wal salphisuu, bikka deemu wal haasa'uu, wal haasituu, wal nyaachuu, sii galee hanqa silaa. Ilmi namaa ka biyya Arabaa jiru duraa wal jiraachisee waliin nyaachee waliin dhuguu ka biyya keessaa hedduu ulfaata waliin jiraachuun. Biyyi teenya ni battee si hamsiisti. Isuma si hojii jiraatee si hojii nyaatutu sitti haasite waan biroo sirra yaada. Wanni ati dubbattu hamtu, wanni ati haasoftu hamtu, wanni ati dalaytu hamtu isa bira gaarii miti. Wal kumachuu, wal xiqqeessuu, waan ati dalaytu kanatti hin gammadu. Yoo kophaa namarraa achi baatee jiraatte tun bara waan biruutti achi baatee namaa siiriitti godhee kophaa baatee jiraatti siin jedha. Gaakiiti wallaahi dhugaadha. Jecha Akkana faccisu Atamma gisee biyya ambaan. warra dhiira biyya biroorraa uummata mee ati amma dhiira biyya biroo jirtu. Ni taaptaap tolchaa. Nu gargaaru ture. Taaptaap illee godhaaf isilee warra isilee guutamee asitti taaptaap godhaas. Bar yoo taaptaap gootan bar kafaltiin barbaachisu bar taaptaap jechuun sagalee qulqullina sagaleetii fi yaa tokkokkii kun akka irraan hin baafneef waan biraa irraa si darba hoo'a. Nama bila kana guutuu nan jala teettanii yoo taaptaap oduu bichaa nu dhageeffattanii. Barumsa wallaahi waan barumsa isinii ta'u. Mee warra biyya Arabaa dhiira jechuudha. Warra biyya keessaa warra biyya Arabaatis haa ta'u. Akka mataa keetiitti amaan mee gorsi. Dhalaa keenyarraa akka nyaatu. Dhalaan ture obboleettii taate, akka haadha taate, akka jaartii taate, akka ilmoo taate. Dhalaan bika meeqatti ka qoodamtu waliif rifadhaa, naasuu waliif qabaadhaa jee uummata kana gorsine. Akka mataa keetiitti waan si fakkaatu tokko jechuudha. Uummata keenya hundaa walii rifatu. Amma maal see takkuullee beektaa amma dubartiin takka biyya tana teettee Maammadoo biyyarraa as fitti beektaa. Maammadoo biyyarraa as fiddu san yoo jaarsan kaasiin taane amma fakkeenya kan manikaa irraa qabdu sun yoo dhufe biyya kana dhugaa rabbi yoo sitti himan dalagaan dhiiraan jiru biyya kana keessa. Sanuu abbaa rabbi sii laaffise dhaqaa mukatti buutee waa meeqa keessa wallaahi akka kootitti duwwaan seenaa biyya tana keessa an ta'e sitti mee wallaahi hin gootu. Garuu waa baay'ee keessa taree sadarkaa kana gaheera alhamdulillahi rabbil aalamiin. Eeggatan biyya kana keessa batalaa baay'ee namatti jechuudha. Namni baay'ee dalagaan hin jiru waan ta'eef. So kana irra dubartiin uf qusachuu qabdi. Dubartii irraa uf gabaabsuu qaba waan akkanaa dhiirarraa jechuudha. Isaan Taaptaap godhaaf haasa warri nu jala jirtan warri nu laalu jirtan guutuun taaptaap godhaame. Namni deemu jira taaptaap hin goota. Gorsa isin fayyadu waan garaagaraa isin dhiyeessa. Waan biroo silaa ta'e amma qaata taaptaap godhata. ni dhagama sagaleen kee jira fuullee. Ni jira amma dhufe ni jira. Billahi mee natti bilbila uduu asirratti argitan na bilbiltani. Wanni akkana gaarii miti obboleewwan kiyya ijoollee shamarranii biyya abbaa keessa jirtan uf qusadha dammoo bakka hojii jirtanillee yeroo baay'ee gorsa beekta. Mana kontiraataatii hin bayina mana kontiraataatii hin badina dalaga jira dalagaa 500 si galchina dalagaa 2,000 galtaa jedhanii achi si baasan yoo achi gabbaate dalagaan dhiiraallee fi shamarraallee biyya kana keessatti jiru
أكدوري سني في دبي بدر أتى تجبات تانا مدام من اللي سفرة تبراد ديشته سانكيسا أتى منو مجرت سنت وكاممتي وما بكو مجرت سنت دلقان أكو مسين جري نمت الفاتمة لنا من الجيب دلقان يوشت الفاتمة اللي برتا دين توان تسمي دلقان أبو نما من أمالي دلقان رجتني نما دلقان نما ميدو ركوب مالف دلقان سنين اللي نفف رتا وما بايسين كناف هيوانا كسر لا يدوس كسردا محمد دون اللي يجوا كبيا ربا كنا كين سجرت دلقان مزرعة بادية لماني يو ترتي إماركت دلقا جرنا بري كمان دلقوا ويامو سني من إجازات هاوي أو والله بري بشن إن دلقي أرجعونا ويا من إجازات هاي متان نهي كتشو من إجازات كنا نشوف مصيبة ويت من متان إتنا ما هي كتو ودو السبب واقفان كننجر رتي واقفا داتا مالي وانا سلك توكي كان لالو ننجرد والله دبرتني مرات بيارا باتت مرات سبب سلكي كان جوتي يجو مالف نام ولا رفس جلا هو سنت بقى دغت بقى واين جرينيا دغت اچ مجلا تيتنا لا يمسك دولا هذا نمي رابو اچ مجلا دغت بقى هذا تيسل وقت سرا تاتي تحارت ملي ودو ايفان تري ودو توكي وني غورا غورا نجري من اجازه كلوا سني تانتاتي والله دبرتني مرات dubartii bicha ayyuu miti dhiirrillee akkasuma jechuudha. Kanaaf bakkuma jirtan san ta'a dalagadhaa olii gadi hin baay'ina soofdanii Maammadoo mana ijaazaa taa'ee isin jajanajjanee achii isin utaalchisee rakkoo biraatiin illee saaxilamtanii isin dubartiidha ni dogongortan waan ta'eef kanaaf akkasitti sabriin ta'a. Geemii erga. dhageessanii jirtan waan boorsee isiniin ta'u jalaa yaa'ina warri biyya arabaa jirtan guutuu shamarranii fi dhiirti as jala ta'a dhageeffadhaa taaptaap godha warri mana ijaazaa jirtanis laayif irraa gisee ba'e isinii deemsa hundi keessa mee taaptaap godha sagaleen nu haa guddaatu hundi keessa namni jala jirtan kun guutuun keessan mee taaptaap godha gisee takka harkaa gatiin kafaltan isiillee taaptaap godha warri isii jala jirtan. Najala namni kanaaf waan akkanarraa of qusadhaa nagaan karaa halaalaatiin turra caala wallaahi harkame harka dhibba takka akkas turra caala wallaahi waan gaarii dalaydee waan feete ta'uu irra sii caala malee waan hamaa dalaydee guyyaa saniif dabartee booddeen teessi bohuurra sirri wallaahi hanga jirtan waan gaarii dalagaa waan gaarii hojjedhaa fuuldura feetisaniif isin bareechisa. Yaa dhugaadha wallaahi. Waan gaarii wanni sobaan dabran deebiin nama dhiba itti oromoo. Taaptaap godha. Taaptaap godhan. Nin qixaaxaani kuma takkeenyuun naaf. Laamni isa kana kushaatti hin daleessisaa. Dhageessanii jirtan. Qixaaxaafin sii qopheessu jira bakka. Mee waa'ee Maammadoo biyyaa Maammadoo biyyaa maal beekaa Maammadoo biyyaa maal Maammadoo biyyaa nagara bitiin jira gara biyyaa batuu dhabee ka biyya jiru maraataa jira. Maammadoo biyyaa maal godha? Wallaahi amma jireenyi qaalee biyyatiin an almost jechaan jireenyi hedduu qaalee biyya jirtaati kuullee wallaahi dhageessi jirtu gaa'is taaptaap tolcha billaalee jireenya akkam baallaa jireenya boo maal jeesii faayimu akkana jedhu faayimu jireenya hedduu ni ulfaata akka malee wallaahi keessattuu manni kiraa fa'aa huddeedhaan wallaahi hin dubbatin doolaara 200 kilaasiin takka doolaara 250 sanuu jiin duun argine dhufaa bar sanuu biyya teenya keessatti wanni inni bade maal beekta dalagaa fi boru manni guutuun arraa ni jira boru hin jiru
akka biyya Arabaa sanitti wantoota arraan tan si baalamanii arra bikka hunda waliin geessee galuun hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti. Wanni hundi ni ulfaata asitti wallaahi. Yaa baay'ee ulfaataadha wallaahi baay'ee ulfaataadhaan jireenyi biyyatti hedduu. Jireenyi biyyaa kanuma akka yattee dhageessee ibiddi kumarra bu'ee gubaa itti Oromoon. Isinis amma halaala waan jirtaniif wanta akkasinitti hin fakkaatu hangaafan biyya Arabaa jiru san yoomaan biyya kana galee akkana tahaa jeetti hawwutu. Garuu alhamdulillah hundaafuu maal jee isiniif haa himu qaba. Jiraachuudha numa dalagataa numa jiraattaa numa tattaafattaa hanga xiqqaatu garuu biyyi teenya keessa jiru abbaan qabeenyaa meeqaa'u san gurguree keessaa silaa deeme ture. Biyya teenya keessa taa'urra Somaalee Jabuutii Hargeysaa biyya biroo taa'urra sii jiru. Bifa si jijjiirtii biyyi teenya qilleensa si jijjiirtii ni jiraami nyaatu sirraa Haati nama asitti chaappistikii maali lippikistikii maali kan dibattu kan biyya teenya galtee yoo warshaa garaa jillee kunuunsan irraan bareedu ka? Yaa jireenya hedduu qaaloftuudha jireenya biyya keenyaa. Hedduu maaliif sinjaa waan biyya Arabaa sanitti itti qisaastee waan biyya Arabaa sanitti itti taphachaa turte. Biyyi akkana ta'uu beekee kara biyyaa galtee gaafa san biyya keessa waa gootee jettee yaada isheenuuti. Waan biyya Arabaa sanitti itti taphattee maallaqa israaf gootee san jechuun biyyatti silaa dhufee waan takkaan goraddee jettee meeqaa ishee namu silaan kara biyyaa galeettee. Dhugaa keetti wallaahi maaliif amma nu wanni gizee biyya Arabaa keessa jirtan dalagaan tuffatinaati birrii 5 birrii 20 birrii 10 dalagadha jennu kanaaf gizee biyya Arabaa jirtan hanga gizee achi jiraatte agartee hanga biyya Arabaa jiraatti maallaqa qisaas gizee ta'e qisaasteetu si sheeneseef duuba silaa si deebitee dhufe wallaahi. Yaa dhugaa keetti wallaahi la'aazii dhugaadha maaliif beektaa ani biyya ambaa kanatti beeta namni tokko laayivii itti jiraatu siigalee fuudhe. Laayivii bakki itti jiraatan namni keenya garuma kallattii moo'ii kallattii mo'annaa bichaa laala kallattii takka qofa laala siigalaan. Baangaraawwan fi dugda duuba deebi'uuf ilaalu waan dugda duuba isaa jiru ilaalu. Asitti waraqata aayidii qaamaa waggaa lamaa tanan baafataa isii qabaa maaltu maal na godhaa eentu na dhooggaa eentu maal na godhaa dheetuma karaarra deemu. Gaafa iqaamaan sun irraa dhumte waan ittiin haaromsatu hin qabne garaamaa jedhan keessisiin gaafa garaamaa keessisiin garaamaa kana keessaa bahuu hin danda'u. Siigalaan biyya ambaa yoo deemus mukaalafaa yoo rabsuun mukaalafaa yoo makiinaan deemus mukaalafaa waa hundaan jechuudha. Siigalaan kana irra gizee biyya namaa jirtu kana taaffattee laayiviin biyya ambaatti jiraattu kun sitti hafee laayivii yoo jiraachuu barbaadde biyya san deegaltee faamilii kan kee waliin fata ayettee laayivii bareeda jiraachuu bareeda. Siigalaan garuu gizee biyya namaa jirtu kana wallaahi udaan illee hari jennaan gaantii asii godhattee gaantii as ga'u garuma maallaqni isheen dalagattee gaafa biyya san deegalte faamilii kan kee waliin fata jettaa jechuudha. Garuu amma namni tokko biyya sanatti uffanni rakasaa caammaan birrii 10 dirhaama 10 shurraabiin dirhaama 5 dirhaama 10 dirhaama 20 uffanni biraandii yoo barbaadde birrii 60 70 dhibbaa achiin caaltu kan kanaan akkasitti surree guyyaa guyyaan jijjiiraa deemu caamaa guyyaa guyyaan jijjiiraa deemu uummata akka hiikaa takka hin qabu. Nama jechuun biyya ambaa keessa gizee jiru nama jechuun nama jilbiinfatee dukaan lafarra deemee qamaaca'ee waa dalagatee biyya ofiitiin waa darbatee gaaf sannaa ibillee jiraachuu dandeetta. Fuulli kan kee waliin adda abbaan keetti sargitu siigalaan. Amma namni keenaan nama baay'een taasise fuullee biyya sanatti jechuudha. An almost waggaa 6 meeqa biyya Dubaay kanaan kan jiraadha alhamdulillah. Namoonni tokko algaa mana rafa kana soofaa biyya kanarra kasa kunniin jechuudha. Kan akka waan abiyya akkasitti irra rafuu bara akka inni asitti ulfattee irra rafuu kanan. Wallaahi gaafa deemu bu'ee biraa deemu gaafa deemu bu'ee mana guutuu sharree waa meeqa itti bitee gaafa deemu maallaqa cinaa hanga wallaahi abiyya akkasitti ulfatee irra rafu akka amma inni asitti ulfatee dhufa haati isaa garuu itillee irra rafti inni asitti qonnaa kana fal'aana kana dhedheeraa kana ka aramni achi as darbite kana bitatee irra gaggalataa kuni habii wallaahi kuni
وما فايدة أو بيها أنبات تركمي وبيتم نمني سيار بنجول قالوا يتنتي قلت وانا كان يروح فاملين كيسي أرجع فرق كنتي بنتو ست فا سي أرجعني إيه المفياق أبو أرانا متعيباتي يزي بيانبال لجوا أكنا درجتي أكنا تسنجد نمني مشيقا ما تسنجد يو خان يو أدي harga kulla baate kulla gal ay badal me balu timi kasara arahum dalaga biya bay bogga hagana me man maso le je chara ban fitu na ma maso agrat bisias ligalam ti so zem yana ma jirtan qamaca dalagadda gajjida dalagadda man araba ne haga fi na arab si ma sin go dalagadda ukama ma fi ma dalagate to warra da dalagate pakkoiga أما جريني بيكين أكو أما شيء جتوشنا أقول جوتا جريني قالي والله هل كنت كتشبلون إندندام أما أسيقلتني أما هو مقالة فجراتن أسيقلتني كرام ناجرات شون دنديتا بيتين نباتي مالي قليل نجو تقلبوا بارتا مالي باسي مالي قليل نجو طبعا لي ودلقا متاخيتي خدلقا شن ودنقبوتو بيجانا قيستي dalagaa kudhan shan dalagaa meeqa warra qabu asii daradaree dalagaa taan ganam taan guyyaa asiichi fiigee ka dalagu dalagaa maallaqa kanatti harkattu kana ka dalaytu har'a kuma kudhan baasta booduu kudhan kuma kudhan bita keechuu waa hedduutti guutii alatti baatee maal inni taaksiitti deemtee kuma kudhan sinuu hedduu ulfaatu dhugaan